Kanaaf kanarratti akkasiin hojjettan nan barbaada. Namoonni keessodhaan barumsi kun baay'ee isinitti tole. Jireenyuma keenyadha. Akkamitti akka hojjennee ofii keenya jijjiiru. Hojii mataa keenyaa uummannee akkamitti akka hojjennu. Baay'ee ergaa keenyadha. Baay'ee itti boqochaa jira namoonni jettanii baay'ee waaqayyo si eebbisu itti fufaa dhaggeeffadhaa. Ammas kana fi hojii bal'aadhaaf akkasiin qopheessuudha. Ni isin jedha. Akkasuma immoo amma yeroo kana hojii hojjechaa garuu waan hojjetaniif kan hin beekne fuuldura isaanii biluu dukkanaa kan ta'e namoota baay'eetu jiru. Kanaaf kun waa'ee fuula keessan duraatti sababii ta'eef baay'ee akkasiin itti dhimmitanii dhaggeeffattan deebi'een isin hafeera. Mee waaqayyoon hin kadhannaa. Egaa yommuu waaqayyoon kadhannu waaqayyo dubbii isaa kan eebbisu sirriitti waaqayyoon kadhachuu qabna. Macaafni qulqulluun akka kanadha. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa boqonnaa 2 lakkoofsa 4 isa jiru baasaarraa dubbisa. Yeroo waaqayyo lafa bantiiwwan waaqaas uumeedha. Yeroo waaqayyo lafa bantiiwwan waaqaas uume namni laficha irratti hojii hojjetu waan hin turiniif waaqayyo gooftaan amma illee bokkaa hin roobsineedha. Namni laficha irratti hojii hojjetu waan hin turiniif waaqayyo gooftaan amma illee bokkaa hin roobsineedha. Nama hojjetutu irra lafaarra hin jirre. Namni hojii hojjetu waan hin jirreef bokkaa roobsuu dide waaqayyoodha. Maal jechuudha kun? Namni hojjetu yommuu jiru, namni hojjetu jira taanaan waaqayyo bokkaa roobsaa jechuudha. Kanarraa maal hubattu? Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irraa maal hubattu? Namni hojjetu jira taanaan jedhee waaqayyo bokkaa roobsaa jechuun dubbiin kun isiniif gadhaadheetiin yaada. Qolan qabu. Mee kadhannu? Maalaan goone ati nan dubbadha oolmaa kee na biraa. Kalma koo isee dibaabadha midhicha si bira. Bu'aan keetti naatu waan na barbaacha baaftee gatii guddaa. Karri duunaan karaas qopheessitee kan kee daandii adda. 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 Maalaan goone ati nan dubbadha oolmaa kee na biraa. Hallelujah. Mootii bara baraa waaqayyo abbaa keenya abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maqaa keenya eebbisaa ola si qabaa sin galateeffadha. Ati qulqulluudha. Ati qajeelaadha. Qulqullummaaf qajeelummaatti kan si dursu hin jiru. Kan si gitu hin jiru. Gitan qabdu amma. Maqaa keef galannaa ta'u. Ulfinni kan jira ta'u. Gaarii koo. Gaarii gaarummaan kee baay'ee. Gitan qabdu amma kan du'ate yeroo hundumaa gaariidha. Ola si qaba galata si galcha. Nama dadhabaa jabaa goote. Nama wallaalaa beekaa goote. Fuula dhaloota na dhaabde. Dubbii kee akka dubbadhuuf hubannaa na kennite. Yaa gooftaa karaa hundumaan harka na qabdeetta. Kanaafan jira. Kanaafan warra jiranitti dubbadha. Yesuus Kiristoos horicha qalabee dhala namaaf aarfamee jireenya bara baraa badhaasa godhee nuuf kenne. Tola kan nu jaalatte, tola jireenya bara baraa kan nu kennite, tola kan nu fayyifte. Yesuus qulqulluu keenya maqaa kee eebbifnaa galanii ulfinni qubaan sagadamuun sodaatamuun bara baraan ol qabamuun siif mala. Waaqayyo abbaa keenya dubbii keessa jiraataa kana akka dhageenye dhageenya akka ittiin jiraannu akka waaqayyo hundee irratti godhannu maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos ati nu gargaari. Humni kee jireenya keenya fa'aa baay'atu. Raarreef nagaa jireenya keenya argatu. Karaa hundumaa irratti nu qabi. Yesuus Kiristoos ameen. Sagalee kana guyyaa dheengaddaa wanti nu ilaalaa turre tartiiba ittiin hojii mataa keenyaa uumannu jedheen qabxiiwwan torban tokko dubbadhee akkamittiin namni hojii mataa isaatii uumachuu danda'a isa jedhu qabxii torba qabxii gurguddaa dubbadheen ture. Qabxiiwwan torban kuni waan hojjechuu jaallattu adda baafachuun yookaan uumamaan maal hojjechuu jaallatta? Qaawwii gama gabaan jiru maalidha? Waan ati dhiyeessuuf jettu kun hagam barbaachisaadha? Oomisha kee eenyutu fayyadama? Gabaa qabdaa'e akkamittiin hojii hojjechuu jedhu tokkoffaadha. Lammaffaan hojii bu'a qabeessa ta'e dandeettii kee wajjin deemu adda baafachuudha. Kanaafuu hojii bu'a qabeessa ta'e dandeettii kee wajjin deemu kan ammoo taa'ii caqasi. Waraqaa duwwaa irratti hojii dandeettii kee wajjin deemu hanga dandeesse barreessi. Isa barreessite kana keessa deebi'iitii tarii kan xiqqoo si wajjin hin adeemne yoo jiraate balleessi hanga isaa xiqqeessi. Warra barreessite hambiste keessaa ammoo fedhii gabaa hojiin kun hammam akka si baasu hammam akka si fayyadu irra deebii ilaali. Lammaffaan inni sadaffaan karaa daldalaa yookaan biizines pilaan isa jedhu karoora daldalaa baafadhu inni taa'iti.
baafachuudha inni sadaffaan galma hojii kana gabaan keenya tarsiimoo akkamiitiin daldaltaa yookaan online jedhamu namoota akkamii wajjiniin hidhata qabaachuutu sirra jira. Namoota wajjin hariiroo uumuu nuti qabna namoota akkamii wajjin uumuu qabna. Yeroo akkamitti agamirraa argachuuf jedha. Kanaaf bu'aan kee maali? Baasiin kee maali? Galiin kee maali? Isa jedhu taa'eetii biizinesi pilaanii hojjedhuudha sadaffaan. Inni arfaffaanii beekumsa hojii kanaaf qabdu gabbifadhu. Isa jedhu hojjechuuf waan jettu kanaaf dandeettii si barbaachisu leenjii gabaabaa yookaan muuxannoo gabaabaa namoota waan sana hojjetan akkamitti akka isaan fidan akkamitti akka isaan buufatan akkamitti akka isaan hojjetan nama garaa qulqulluu nama muuxannoo qabu sitti namoonni baay'een ofii isaaniitiif karaa irra milkaa'an irra sitti immoo hin barbaadan atis milkoofta jedhanii waan si hinaafaniif namoota addatti dandeettii kee irraa gabbifadhu namoota amanamoo irraa beekumsa hojii sanaaf qabdu gabbifadhuudha arfaffaan. Inni shanaffaanii qabeenya barbaachisu ofii kee irraa yookaan firoota kee irraa isaa ta'u biizinesii kana kan ittiin lafaa kaatu amma si barbaachisu ka'umsa kee murteessiidha. Inni ja'affaan eeyyama baafadhuudha. Inni torbaffaan oomisha eegalu oomisha gabaan barbaadu kan gadi irra taa'in adeemne yerootii gara yerootti yeroo kan ol ka'aa deemu yaada fudhachaa adeemuu kasirra jiru namoota baay'ee irraa oomisha kana bifa ittiin gabaan barbaadu teessee murteessuudha. Kun torban akkaataa itti namni tartiiban hojii mataasaa uummatee itti galee hojjetu akka ta'e walii wajjiniin ilaallee turre. Guyyaa irraa hojii eegalte kana bifa kamiin akkati guddiftuun siif hima. Hojiiwwan eegalaman kun bifa kamiin akkati guddiftu. Hojiin tokko hin jalqabamaa hin guddatu. Akkuma guyyaa kaleessaa shankoora nagaduu jalqabee bar tokko bira daa'imummaa koo qammasi jedhee utuma namaa kennu nama qaqqammasiisaa achumaan kisaaraa keessa gale. Nama qaqqammasiisaan deemanii siin jedha kisaaraa keessa galta waan ta'eef hin qaqqammasiisiniin jedha. Kanaafuu nagaa sinii ta'u. Kanaaf akkamittiin hojii namoonni tokko hojii saf jedhaniitu jalqabu. Waggaa tokko otoo hin guutin immoo hojii sun harkatti rukutameetu harkaa rukutameetu duwwaa ta'eetu adeemsa bu'aa buufachuu waan isaanii kisaaraniitu deebi'anii manatti garbaar kana dhaatanii bu'aa rakkinni kanaa maali? Namoonni hojii yeroo jalqaban maaliif milkaa'an? Maal rakkinni hojii jalqabanii milkaa'uu dadhabu? Namoonni baay'een mana ishee jalqabaniitu deebi'anii harka duwwaa ta'u. Namoonni baay'een hoteela jalqabanii, namoonni baay'een mana bunaa jalqabanii, namoonni baay'een suuqii jalqabanii, namoonni baay'een waan gara garaa jalqabaniitu mana uffataa jalqabaniitu mana rifeensaa jalqabaniitu deebi'anii kasaaranii manatti galu. Ho'i beekaus maal rakkinni kun? Waaqayyo dhala namaa kana hojjetee akka inni milkaa'u hin barbaada. Cal jennee kallattii hafuuraa duwwaa waaqayyo si baasa si buusa si guddisa jennee walitti lallabnee wal ho'isnee wal guutinee qilleensaan wal guutuu miti amma akkamitti namni tokko irra lafaa kanarratti hojjetee milkaa'ee hojii waaqayyoof akka inni bu'aa qabeessa ta'udha. Baay'ee lafarra jira waaqarra hin jiru amma yeroo kana jechuu kooti lafarra jira. Lafarra jirta taaneen immoo wanti irra lafarratti hojjetamu kun si barbaachisa hojjechuu qabda. Hojjetu malee nyaattu hojjetu malee mana ijaarrattu malee ani nama waaqayyooti jechuun kee qilleensa irra sin jiraachisu yookaan irra lafaa kanarra foon kee amma jiraatu amma dudduutti amma nyaattutti foon kee nyaachuu barbaada dhuguu barbaada mana gaarii ijaarrachuu barbaada akkasuma kophee gaarii kaachuu barbaada uffata gaarii uffachuu barbaada foon kee kuni malee qilleensa irra jiraatu sababii nama waaqayyoo taatee fi hafuura waaqayyoo guutamtee ol bantii waaqaa kanarra baatee jiraattu foon kee kana keessa amma jirtutti inni bantii waaqaa nu jiraannu lubbuu keenyaa fi iddoo boqonnaa Kiristoos argeera waaqa irratti balballi keenya banamaadha mootummaa waaqayyoo qabna Kiristoos dhufaatii isaatitti isaa as garuu irra lafaa kanarratti foon keenya mana barbaada foon keenya uffachuu barbaada isa kana gochuudhaaf hinannaa moo calbennee waaqeffanna waaqayyoo waan kadhannaa karena maal gochuu qabnu hojii level kaa'uu qabnu hojii level kaa'uudhaaf hojii kamitti ummachuu qabna naasaa jira sababii ta'eef isa kana sirriitti utuu dhaggeeffatanii isinii wayya. Kanaaf namoonni baay'een kiristaanuma akka qulqulluu wayyaa akka ergamaa wayyaa of godhaniitu jiraatu warra akkasii kun rakkatoodha baay'ee kamitti akka hojjettee jirtu dhaggeeffatu sitti hima. Hojii tokko jalqabdee namni baay'een hojii tokko jalqabanii hojii jalqaban sana takka turan yoo ta'u harkaa diigamuu namoota baay'ee argataniitu ta'a. Tarii atumtuu waa jalqabdee si harkaa diigamee harka duwwaa taatee ta'a. Namoonni baay'een hojii biyya ambaa dhufaniitu yeroo baay'ee kaasa biyya ambaa ta'aniitu waggaa 5 waggaa 6 waggaa 10 ta'aniitu mana namaa keessa fincaan namaa qulleessaa ture nagaddiisu baay'ee nagaddiisu ijoolleen biyya ambaa jiran jechuudha. Dhugaa waaqayyo obboloota kooti baay'ee tokkoon gaddaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee kaardii illee nama guutanii rakkina garaa yeroo garaa garaatitti biyya hambaa ta'anii obboleettonni gargaarsa naa godhan jiru yeroo tokko dhukkubsateera kallattii garaa garaarra namoonni waaqoo keessaa baay'ee siqiqaa baay'ee dhiiga namatti horiin iddoo sana namoonni nama ergan akkamitti akka raajii sobdoon iyyuu gogomsanii 100 meeqa sanirraa fuudhanii beeku malee jechuu kooti. Kanaaf baay'ee ulfaataadha bifti isaa allayyaa kana qilleellee kanarra deemaniitu fooqii gamoo beekaa kanarra deemanii mastaawota irra deemanii qulleessu dhiqanii miila namaa dhiqanii lafa dhiqanii ifatamanii afaan hin beekne abbaa isaanii haadha isaaniirraa adda ba'anii riba dhabanii. Kanaaf maal jechuu barbaadan amma kana hojjetanii waggaa meeqa ta'aniitu jitu galanii jechuudha hojii wayii jalqaba dadhabanii hojii kana sirtii hojii kana okon adeemsa hojii kana qabxiiwwan torban amma kaase kana waan hin beekneef bakka isaaniif hojii jalqabuudha dhaqanii jalqabaniitu bakka waggaan guutan dhiisaniitu bakka guddatti abaloo roodam dhiisaniitu harkatti rukutamee kisaaraniitu ofiima isaaniitiifuu bifa dhabanii muka gogaa ta'anii muka qilxuu baalirraa harca'e ta'aniitu deebi'aniitu gana ana biyya ormaa sana naa wayya jedhaniitu biyya ormaa sanatti ganaa mana fincaanii namaa qulleessu ganaa rakkina biyya ormaa sana garbummaa biyya ormaa sanatti dhaqanii deebi'u waaqayyo kana sinaa oolchu ani hojii tuffachuu koo miti. Biyya keenyatti akkuma asiin achii hojjetan otoo biyya keenyatti namni gadi of deebisee hojjete qaata guddate. Dhiyoo kana jaldu tajaajila deemitiin galaa jira. Magaalaa Giinciitti nyaata nyaachuuf konkolaataa raawween hoteela tokko gaafa seen hoteela guddaa kana keessa mucayyoon tokko mana fincaanii isaanii baay'ee bal'aadha hoteelichi guddaa isaa bitee hin qulleessiti dhaabbattee boosi. Mana namaa keessatti rakkadhee maal godhee namichaan kun gaafa gaafannu
maal taatee naan eessa taatee naannoo subaatti maal taatee naan maal hojii maaliiti kuni hojii maaliiti kuni itti dhaabbatte. Garuu biyya ormaas yoo dhaqanii hojii nama kana hojjetu wanti Ameerikaa taasise Kanaadaa Awustiraaliyaa maal hojjetu kuni maal inni hojii tokko otoo tuffatiin hojjetu. Hojii achitti isin hojjettan kana ijoolleen keenya asitti gad deebisanii otoo hojjetanii baay'ee guddatu. Kan keenya biyya keenya keessatti maaltu badee hojii tuffatu hojii kana tuffatu leestiroo tuffatu hojii gadaanaadha olaanaadha jedhanii sadarkaa hojii waan ta'aniif bara baraan guddatu dhaloonni biyya keenyaan jijjiiramatanii yaadina. Kanaaf achi deebi'u namoota baay'ee umurii isaanii biyya alatti fixan baay'ee isaanii nan beeka dhugaa dubbachuudha gaa'ela dhaabbanne gaa'elumatti illee boqonnu umurii isaanii gaa'elatti utuu hin boqotin baay'ee barumsa gaa'elaa barsiisan tureen kanarratti giruuppii kanarratti gara marsaa 20 wayiin barsiise 29 ta'e gara 30 barsiise walitti fufiisan yuutuubii garaa garaatti gadhiifameera waaqayyoon gargaare nama adeemsa yeroo dheeraa booddee ture yeroo itti fuula keenya duraa kanatti eebba barumsa kitaaba gaa'elaa fayyummaa gaa'elaa eebbisiisuuf kan jedha waaqayyoon gargaare onlaayinii isinan hirmaachisee deetii yaada naa kadhadhaa deemukee dhaabbadhaan isin jedha gorsaan kadhannaadha maal isin jechuu barbaadan itin umurii gaa'elaa dhaabbachuu qabanitti ijoolleen gaa'elaa illee dhabanii birrii duukaa badanii birriin hin qabamu dhugaan isin jedha birriin hin qabamu yoo ta'an akka nama qilleensa qabuu fiiguuti kana Solomoon jedheera hin qabdan utuu isa duukaa fiiganii yeroo itti birrii qabanitti umurii isaanii immoo harkaa ba'eera gaa'elli harkaa ba'eera yeroo itti mirkaan harkaa ba'eera bifti isaanii harkaa ba'eera kanaaf fedhii birrii daangessaa waan qabdaniin hojiitti galaa isin jedhee si gorsaani kanaaf umurii kee guutuu birruu mana argadha jettee mana namaa teesse waan ati dhabdu sitti hima tokko fedhii miira ati gaa'elaa qabdu si keessaa du'aa deema boobu abbaa manaa kee wajjin jiraachuudhaaf har'a yeroo itti waan adii tokko isin hima waan qabatama dhugaa qabatama barumsi qaanii hin qabu jechuudha amma yeroo umuriin kee 25 mana soddomaatii gadi jechuudhaati. Abbaa manaa kee wajjin gaa'ela dhaabdee jiraachuudhaaf fedhii ciisichi gaa'elaa yookaan sekshuwaal interkoorsiidhaaf barumsa fedhii natti qabdu quunnamtii saalaatiif abbaa manaa keetiif. Soddomaatii dabalatee garuu si keessaa du'aa deema. 45 biyyuu sanyiin si keessatti qophaa'u. Kun saayinsii baratanii nama barumsa hin baranneetu qaana malee waan kana namni barumsa barate qaana jechuudha. Sababii kanaaf yeroo itti gaa'elaaf atillee gaa'ela keetti boqottu umuriin kee murteessaadha umuriin kee malee sooromeetan yoo hojii wayii hojjeteetan sooromeetan gaa'ela dhaaba yoo ta'e kanaafuu inni gowwummaa guddaadha caba guddaadha kanaaf yeroo keessatti fayyadamaa jedhee yeroo hundumaa nan dubbadhaan yeroo keetti fayyadame hojjechuuf yeroo itti fayyadame yeroo gaa'elaatti gaa'ela dhaabadhu yeroo hojiitti hojjetu yeroo barumsaatti baradhu yeroo hojiitti hojjetu hojiin yeroo hundumaan dhaabbatu kun hundumtuu wal si jalaa rukutee jennaan bara tokko teessee gaabbitee kaatiin deebisne yeroodha jechuudha. Kanaaf waan isinitti kanaaf namoonni baay'een maalirraa hin ka'e hojii jalqabaniitu akkatti rukutama bifa ittiin hojii jalqabanii guddisan dubbachuu jedhama mata dureen koo guyyaa irraa isa kanadha qabxii muraasa yoo isinitti himee sitti himna kanaaf namoonni baay'een dhufaniitu waggaa 5 biyya abbataniitu dhufanii biyya keessatti hojii jalqabu sababii akkaataa hojii sana itti hojjetan waan harkaan rukutamee fi sammuu hojii ittiin hojjetanii qaban birrii qabu malee inni guddaan birrii qabaachuu miti sammuu hojii qabaachuudha adeemsa hojii qabaachuudha muuxannoo hojii qabaachuudha isa kanaatiif namoonni baay'een hojii jalqabaniitu harkatti rukutameetu waggaa 4 waggaa 5 waggaa 10 ta'aniitu dhufu isumayyuu gaafa dhufan birrii guddaan hojii jalqabu birrii guddaan isaanii ootuma facaasanii harkaa faca'ee hiddan qabu mukaa miti murtee deebi'ee hin biqilu hin baaftaa amma ati baaftu amma dargabtu wal madaalaan deemu taanaan humna guddaadhaan fanni goota deebi'ee inkaamii fi baasii fi galiitti wal madaalaan deemu taanaan hojii sana teessee ilaaluu sirra jira. Kanaaf hojjetanii gaafa bu'aa dhabu achi naa wayyaa achumatti achi deebi'aa jiru. Achumatti achi deebi'anii namoota deebi'an namoota 20 ol beekan. Tosinitti naa wayyaa jechuudha. Ijoollee isaanii dhiisanii gaa'ela dhaabbatanii jechuudha. Ijoollee isaanii facaasanii achi deebi'u. Namoonni sagalee kana dhaggeeffatan sin qeequu fi miti namoonni akkasii jiraachuu dandeessu hin beeku jechuudha. Beekitiin miti namoota as keessa gaa'ela diiganii achi deebi'an hin beeku. Kanaaf wanti tosinitti sagalee kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Kanaatiif achi deemu gaafa achi deebi'anis amma hojjetanii damee duraa sana yookaan haaloo duraa sana bahuu fedhanii hojjetanii deebi'anii immoo bakka jireenyi isaanii bakka umurii isaanii gubanitti immoo deebi'anii dhufu. Gaafa kana kisaaraan isaanii waa lama tokko gaa'elli isaanii iddootti deebi'uu dhiisuu danda'a. Beeka duriyyoota baay'een isaanii dhiironni biyya keenya keessaa kun gaa'ela isaaniif nama naman ishii tokko nan beeka gaa'ela dhaabdeetu biyya alaatti achi deebite jireenya isaanii fooyyessuu achi deebite jireenya isaanii fooyyessuu lafa achi deebite abbaa manaa qofa jireenya fooyyessa hojiin hojjennu gadi bu'eera nu harkaa kasaarii waan ta'eef mee waggaa lamaan tokko naqee hojjedha ijoollee guddisee biraa deemte innoo maal ijoollee guddisaa miti micayyoo namaa guddisuu jalqabee fuudhee. Ishiin achi birrii argiti ishiin hin beektu inni haadha manaa biraa fuudheera saaboddee gaafa waggaa meeqa dadhabdee dhuftu inni dubartii biraa wajjiniin horii birrii ishiin achi dadhabdee dafqitee ergitu balleessaa durii yaa'ee dubartoota meeqa walitti qabeera jala yeroo ishiin dhuftu ishii mana keessatti iddoo biraatti erga inni immoo alaatti erga sinii galee waan baay'ee jira waan diraamaa baay'ee yoo isinitti taasisuu nan barbaachisu waan tokko isinitti hima ani abbaa fuuraa keessanii waan naqaanis kan waan kamiyyuu siin gorsee jechuudha. Irra jechuudha nama guddaadha nama waan salphoo haasa'u miti dhaggeeffadhu sittanii. Kanaaf jireenya kee balleessiteenaan yoomuu jireenya kee deebitee argitu. Sittani sammuun kee badeennaan faabrikaa kamitti hospitaala kamitti dhattee sammuu kee sirreessitu. Qalbiin kee badeennaan jireenya kee badeennaan jireenya kee eeggadhu. Jireenya kee yeroo dargaggeettummaa kee yeroo dhiigni kee bifa kee eeggadhu. Bifti kee takkaa badeennaan mana keessanii mana biyyoodhaa mana keessan irra deebitanii maal eegdanii qalamii bareedaa dibuu dandeessu. Mana fuula kee kana garuu bifa kee kana garuu rifeensa kee kana garuu qeensa kee waaqayyo sii kenne bifa kee kana garuu takkaas irraa harca'ee bifti kee xaasaa maraatuun irra jette fakkaate ta'ee jennaani deebiftee biyyee isatti argachuu dandeessu. Kana hawaasatti hima yeroo hojii hojjettu
hojii kana hojjedheera kanaa booddee yeroo koo qusachuudhaaf maal gochuutu narra jira jedhii taa'ee tilmaama. Kanaafuu waan qabattanii jirtanii hojii jalqabu. Hojii hojjettan immoo bifa kamiin hojii guddiftanii akka deebitanii harka namaatti hin galletti of dandeessanii haala namaaf hojjetta. Boroo akkamitti akkati nama hojjechiisuu dandeessu nama qaqqarte isan sitti immoo barbaada haadhuu malee si qeequu malee si arrabsuu barbaadeeti miti. Mee dhaggeeffadhaa. Hojii tokko jalqabdee bifa kamiin guddisuu akka dandeessu. Hojii tokko erga eegallee booddee inni guddaan yerootii gara yerootti fooyya'aa jijjiirama guddachaa adeemutu irra jira hojiin tokko. Guddachaa adeemutu irra jira. Isa kanaaf ammoo hojii eegallee kana kan keenya kan fakkaatan irraas ta'e hojii garaagaraa irraa wanti adda baasuu fi filatamaa isa taasisu jiraachuu isaa murteessaadha. Maal jechaa kan jiru hojii tokko guddachuudhaaf atam fakkeenyaaf nama tokkotu mana ishee banate yoo ta'e mana ishee nama sana laaltee achitti hidhattee bannaan hojii sana hojii guddatu itti yaade maaliif innaan namarraa koppii fuute orijinaalii namicha dura achitti jalqabe sana beekana. Kanaaf namarraa wanta ati fuutee hojjettu hin guddate itti yaade mul'ata mataa keetii qabaadhu. Abaluu waan akkas godheef akkasan godhe jedhin qabxiiwwan torban san keessatti caqaseera wanta kana. Kanaaf hojii guddatu gochuudhaaf mul'ata mataa keetii qabaachuutu sirra jira. Inni itti yaadu darbees immoo gurgurtaan keenya guddata galiin keenya dabalaa kana deemu yoo ta'e maamiloonni keenya dabalaa deemu dadhabuutu